اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالة تمتوتا بليانتيك ألف جاري والدكتورة زينو توب إن شاء الله سجنتان كنار اللي سجنتا جافي كيكوتا لما واو ما شاء الله تبارك الله. أوكي قبوفتني هاي قباش نجرا جافي هجم الرجمان جافي توكفا جافين توكفان adda dureen yookiin amiirri dubartoota warra jannataa eenyudha? Allahu akbar. Yalla deebii isin eega. Filannoodha beeka. Amiirri dubartoota warra jannataa eenyunni isiniin jedhe? A. Aishaa binti Abi Bakri radiyallahu anhaa. Khadijaa bahan jechuudha. Khadijaa binti Kuwaylid radiyallahu anhaa. Faatumaa binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deebisaa dafaa. Waaw gaafii ajaa'ibaati dhugaa. Dhugaa kaadheen gadda san gaafii lafaa isinitti fakkaate. Gaafiin har'a warra biyya alaa jirtan waan biyya jirtan isinitti fakkeessa. Dafaa. Har'a kaa warri biyya alaa jirtan biyya teessan isinitti fakkaachuun har'a kaa. طيب واو warri deebisellee baay'eedha. Maashaallah tabaarakallah. Rabbiin isinirraa haa jaalatu dhugaa hedduu dattas nama jettanii. Deebii isinii deebisaa warri argattanillee jazaakillahu khayran wa sanal jazaa'i. Warri hin argatinillee homaa miti abshiruu isiniin jedha isinii deebisa. Faaxumaa binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam amiiraa dubartoota warra jannataati. Allahu akbar. Allahu akbar. Amiira jechuun itti gaafatamtuu yookaan duree dubartoota warra jannataa jechuudha. Warri argatan dhugumatti hedduuddas nama jettanii bar. Inshaallah lammaffaa sahaabdichi rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam ani si jaalladha jedhaniin yallaa deebinni dhaqqabadda sahaabaa hundi keessan. Maashaallah warri argatanis jazaakillahu khayran wa sanal jazaa'i isiniin jecha. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Mu'aaz ibn Jabal caadha. Deebiin warri caa jettan argattanii jirtan. Waaw maashaallah tabaarakallah. Gaafii sadaffaa baarakallahu fiikum walitti dachaanii jirra. Gaafii sadaffaadhaan gaafiin sadaffaan haati mana rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam tan rabbiin samii torban irraa nikaha rasuula rabbiitiif godhe eenyu? Khadijaa binti Kuwaylid. Aan jechuudha. Baahan immootu Aishaa binti Abubakar radiyallahu anhaa. Zainabaa binti Jaash. Eenyu akka ta'e deebii waan tokko filadhaa isiniin jedha qaqqaliiwwan. Maashaallah rabbi isinirraa haa jaalatu. Maashaallah tabaarakallah warri deebii deebistan jazaakillahu khayran hedduudhas nama jettan irra caalan keessa warra argate dhugaa rabbiiti akka isin argaa jirutti akka isin ilaalaa jirutti hedduu uummata ciccimoo taasisa jira ammallee rabbi faamii waan qabne isin haa kennu. Inshaallah deebiin jechuudha. Deebiin Zainabaa binti Jaash warri jettan Allahu akbar. Hedduudhas nama jettanii jabaadha akkanumatti itti fufaa isiniin jedha. Gaafii arfaffaa Allahu akbar. Okay, gaafiin arfaffaan sahaabdichi guyyaa du'a isaa arshiin rabbii alamaa sochoote sahaabaa kamii? Allahu akbar. Gaafi inni du'e arshiin rabbii sochoote jechuudha. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Sahaabdichi suni eenyu? A. Abu Bakr Siddiq. B. Abdallah ibnu Abbas. C. Sa'ad ibnu Mu'az. Deebii isin eega. Hundi keessanuu irratti hirmaadha. Isinillee barnoota guddaa ta'a jechuudha. Warri beektanillee dabalata isiniif ta'a. Warri hin beekne immoo beekumsa isiniif ta'a. Inshaallah
jabaadha irratti hirmaadha. Barakallahu fiikum hirmaadha irratti. Waa akka ajaa'ibaatti hirmaataa jirtanii hedduu das nama jettanii baaxaam das illee. Waaw maashaallah alaikum dhugaa rabbi namoonni tokko akka ajaa'ibaa kanatti deebii as darbaa jiranii. Allah. Tayyib deebii waliin deebisnaa warri argattanis maashaallah tabaarakallah warri hin argatinis abshiru deebiin ni dhageettan isiniin jedha. Deebiin caa Sa'ad ibnu Mu'az namni jettan argattanii jirtan maashaallah. Hedduu das nama jettan obboleeyyan tiyyaa gaafii shanaffaa. Okay, gaafii shanaffaan sahaabaan yeroo jalqabaatiif islaamummaa keessatti dhalate eenyu jetti? A. Abdallaa ibnu Abbaas. B. Abdallaa ibnu Mas'ud. C. Abdallaa ibnu Zubeer. Waaw maashaallah. Hundi keessanuu filannoo kanarratti hirmaadhaa isiniin jedha. Ayyee isin eega. Isin argaa jiralli hundi keessanuu hirmaadhaa. Hundi keessan. Ijoollee Oromoo, Aamuu, Firii, Faameelii. Waaw hundi keessanuu. Tokko lama osoo hin jenne warra jala jirtan hundi keessan waaw Moriyyaan hedduu das nama jettanii. Hirmaadhaa. Waaw maashaallah tabaarakallah. Maashaallah yaaliin keessan hedduu nama gammachiisa. Warri argatillee baay'eedha. Warri yaalii gootanillee jazaakillaahu khairan isiniin jedha. Baarakallahu fiikum. Deebiin caa Abdallaa ibnu Zubeer jedhama. Radiyallahu anhu rabbiin isarraa haa jaalatu. Gaafiin keenya akkuma itti fufetti jira. Hundi keessanuu yoo dadhabuu baattan na wajjin imalaa isiniin jedha. Hedduu das nama jedha. Gaafii barumsa ajaa'ibaa qabu dhugaa rabbi. Gaafiin jahaffaa sahaabaan yeroo jalqabaatiif xiyya karaa rabbii keessatti darbate eenyu jedha? A. Khalid ibn Walid. C. Hamzaa Leenca. C. Sa'id ibnu Abi Waqqaas. Okay, hirmaadhaa. Isin eegaa jirra. Lafa hundi keessanuu hirmaadhaa kanarratti. Allahu akbar. Eenyu jettamme? Shaa godhaa kaa takka. Waaw maashaallah tabaarakallah. Dhugumatti hordoftoonni koo nama boonsitan dhugaa rabbii jetti. Waaw maashaallah alaikum. Isiniin boona warri gaafii kana deebistan jazaan keessan jannatul firdawsiin haa ta'u. Warri yaalii gootanis jazaan keessan jannatul firdawsiin haa ta'u. Inshaallah warri argattan iyyuu warri yaalii gootanii hin argatin isiniif deebisa. Deebiin isaa Sa'ad ibnu Abi Waqqaas jedhama jechuudha. Ka xiyya karaa rabbii keessatti yeroo awwaalaatiif darbate. Baarakallahu fiikum. Dhugaa hedduu das nama jettanii. Wallahi khayr irraa akkatti wal gaafatanii waliif deebisuun nama gammachiisa. Hedduu namatti tola. Hedduu inshaallah rabbiin hunda kennan nu haa milkeessu. Warra argitee gaafii waan gaafatame ta duniyaa tana gubbaa osoo hin taane ta ganda qabrii san ofirraa deebisee jannataan milkaa'u rabbiin nu haa taasisu. Inshaallah gaafiin kennan malee ittuma fufaa jidduun du'aa isinii godha. Amiin jedha inshaallah.
Gaaffiin jechuudha torbaffaadha. Ansaarota jechuun maal jechuudha? Ammallee muhaajirtoota jechuun maal jechuudha? Isiniin jedha. Deebii kana filannoo isiniin godhu akkanumatti deebistan jechuudha. Isin eega. Yaalaa hundi keessanuu waa maashaallah yaalimmaan keessanuu odoo deebisuu baattanii bar hamileen isin namatti gootanii hamileen isin diin islaamati qabdan nama kaaseetiin inni nama dhaaba dhugaa rabbiitti isiniin boona isiniin jedha maashaallahu tabaarakallah yaalii godhaa hundi keessanuu. Ansaara jechuun maal jechuudha? Ansaarota jechuun maal jechuudha? Muhaajirtoota jechuun maal jechuudha? Isiniin jedhe. Tayyib isiniif deebisa. Inshaallah muhaajirtoota jechuun warra makarraa baqatan jechuudha. Sahaabota makkarraa deemanii gara Madiinaa dhufan. Muhaajirtoota jechuun. Isinii galee muhaajirtoota jechuun warra hijiraa bahe jechuudha. Gabaabumatti warra biyya san irraa godaananii jechuudha. Sahaabota gizee san argitanii warri uummanni isaan dararee jechuudha achitti warri yoo san isaanii lolu. Saniif achi baqatan jechuudha. Muhaajirtoota jedhaman jechuudha isaan. Ansaaroonni immoo warra Madiinaa warra gizee san warra achii baqatee dhufe san isaan qubsiisanii isaanii jechuudha. Baarakallahu fiikum isinii deebi'ee jedhee abdaadha gabaabumatti. Obboleeyyan ta'e qaqqaaliif gaggaarii gaaffiin kennaa akkatti bareedaa kana fakkaataa warri deebistan jazaakillahu khairan. Rabbi isinirraa haa jaalatu jazaan keessan jannatul firdawsil aalaa sana haa taatu inshaallah warra milkii rabbi isin haa taasisu ramadaan illee dhufe ramadaana kanallee rabbi ittiin nu haa gahu rabbiin gammachuudhaan warra soomu nu haa taasisu gammachuudhaan warra baasu nu haa taasisu abboo warra baaburriyyaan rabbi isin haa godhu warra guyyaa qiyaamaa baaburriyyaan irraa dhugu rabbi isin haa taasisu bishaan san aboo hoodii rasuula rabbi warra dhugu rabbi isin haa taasisu sallallahu alaihi wasallam. Kawusar alaga kawusar jedhu qaban jechuudha rasuulli rabbi warra dhugu rabbi isin haa taasisu.